rabbiin dalagusan rabbii waan gartee irrina irraa qabullee ammallee nu haa guutuu fi ummata musliimaa kaadha yuunivarsiitiin keessaaf alaa yeroo takkatti eebbisee warroota eebbisan barattoota isaa gartee sadarkaa adda addaatiin eebbisee baasuuf akkasuma kabajaa doktoreetii kabajaadhaa namoota hedduu kennan kun biyyi teenya nagaa taatee kalee islaamni keessatti lammii lammataatii baqataadha jedhan abbaa biyyaa ta'utu kana qaba. Kanaaf yuunivarsiitiileen hedduun maashaallah yeroo biraa taate naannoo Amaaraa irratti Walloo irratti bakkoota adda addaa keessa yuunivarsiitiin gurguddaan biyya keessatti dalagamaa jira. Yeroo biraa taate waggaa gabaabaa keessatti musliimni gartee haafizootaa fi akkasuma doktoroota piroofeesaroota sadarkaa adda addaatiin namoota hedduu inshaallah eebbisee baasuu deema. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ummanni musliimaa keessaayyuu namni kaatana gammadee alhamdulillah hin jenneef dhugaa tana qabatee of duratti hin deemne isumatu gartee islaamummaa maqaa himataa jechuudha. Musliimni Itoophiyaa keessa kalee hin jiru jedhan dachii kiristaanaa afaan tokko amantii tokko aadaa tokko ummata tokko jedhan sun cabsuudhaan mootummaan hadha jiru wanni aabbichuu jechaa ooluu fi siyaasaa qofaa fi miti namni gariin jireenya liqimsaa addunyaa tanaa akiraallee namni kuni bakka kalee dadhabne olumaayin teenya dadhabde nuti akka musliimaatti jiraachuu salaatuuyyuu dadhabnee fi waggaadhaan namni hedduun hadha mormeen isaan kaleessan bakka tana quban qabu namni keenya gariin bahee salaatee soomanee yoo galee akkanumaan hayyamanii fi deema si'a miti mallatteessaa waggaa irraa jechuu hayyamaa ummata gartee warraa diina keenya diinillee diina gartee rabbiillee isaan kana wajjin qabsoo ol qabachaa diiniin tun as geette jechuudha. Biyyattii tana keessa qabsooleen dheeraan waggaa dheeraa godhame. Namoonni hedduun kaadha warri amantii biraa qabdan nama folchaa gartee kan namoonni akka adda addaatiin waa nama hiikkatanii anammoo dhugaa dubbadhu irraa abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu ni dubbadha jechuudha. Tun haqa diiniin kennallee dubbadhaa jettu nama biraa tokko ittiin barbaanne warri gartee diinii kenna ukkaamsillee ummata kiristaanaatii miti warra maqaa kiristaanaatiin ortodoksiitiin daldaaluu fi siyaasaa amantii golga godhatee deemu kaleessa jechuudha. Sirna kalee warra afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jedhu akka faannoo hadhaa tana jechuudha. Fakkeenyaaf faannoon kaayoon isii tana warri kun Itoophiyaa keessatti akkuma beektan kaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin ulumaayin teennaa fi barattoonni yookaan ammoo darasaan teenne warri barattoonni darasa jechuun barataa jechuudha. Barattoonni keenya stuudenti sadansan eebbifanii sadarkaa kanatti hadha gartee biyya keessaa biyya alaatiitti sharaateen bakka kalee namni islaamaan seen hoteela guddaa biyya keessatti argamuu fi masaraa mootummaa sadarkaa sanii wanni hundi salaataan ta'e wanni hunduu itti gahe kuni itti qalamaa ture uummanni musliimaa itti jibbamaa ture chaansiin waa sadii uummata Walloo boruu meedaa ni yaadattanii bakka guddoo kaafna jechuun wanni kun biyya guutuu keessatti dalagame uummata musliimaa lafarraa fixanii kaafe manguddoo fi ijoolleef daa'imman hireen kennameef ajjeefamuu kiristinnaa ka'u biyyaa bahu ture kalee jechuudha. Kanaaf jedha kitaabni tokko kan mootii biyyaa kataban wallaahi inni kiristaanne jette haatteen maaliif kiristinnaa kaasanii dirqamaan akka chaayinaan uummata musliimaa guututti dirqamaan haraama si nyaachisanii ji'a soomana akka ittiin nyaanni manarra deemanii si eeganii akka ittiin salaanni sa'a salaataa guutuu isaatii jechuun akkasiin nu dirqaa turan san biras dabranii Haile Sillaasee waan dalaganii beektanii Dargii waan dalaganii beektanii Mallas waan dalaganii namuu ni beeka jechuudha. Mallas Zeenaawiidhaa inumaa salaata lamatti deebisee islaamummaa tan haqu jechuudha. Inni karaa hamaan ka dhufe isa kana warra kaan kakalee akkasitti nu lolu sanii warra gartee dirqamaan kiristinnaa kaa jedhu san ofirraa akkatti dhorgitu qabda jihaadallee itti baata. Kun maal godhe? Quraanni rabbi buusellee sirrii miti jedhee aayalee jihaadaa maal kanneen keessaa baase jechuudha. Ameerikaatti maxxansee waa hunda biyyallee seenee jira namoonni qabdan hedduun ni jirtan jedhee amanaa jechuudha. Quraana haaraa Mallas Zeenaawiidhaa baase. Hadha namni musliimaa jala taa'ee Mallas Zeenaawiin wayya yeroo jedhu olumaayii waan jettuun san olumaayii gaafadhaan jechuudha. Namni hadha Mallas Zeenaawiidhaan islaama ta'een wayya jedhu quraana keenya jijjiiree amantii teenya jijjiiree sadarkaa ummata musliimaa vaayirasiin hamaan warra tooyidaate jechuudha bara. Baaleef Arsii fi Harariin seene jedhee jechuudha. Akkasiin rabbi harii isa dabarse dachii tara gubbaa. Mataa qabee rabbi isa kuchisiise jechuudha. Alaabash nuffiti. Salaata lamatti deebise. Zuurii lama salaataa, ishaayii lama salaataa, magriiba lama salaataa, subiin qaraa lamaa mire kanaa jedhe. Maal gootanii cinqamtan dararamtan wanni rabbi dalage sirrii miti. Ergaan nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufi sirrii miti. Hedduu jala seene gaafa san. Hadha san keessa dabarree alhamdulillahi rabbil aalamiin ummanni musliimaa kaleessa namni isaa kana akkamiin laalu akka nama waan beenne wallaalaa jaahilat agadhaa akkasin laala gariin nama akkasin nu laalan nu kana sun nama xiqqoo Mustafaa irraa gurraacha yoo ta'an laalanii amma sheekati maal siyaasaa irraa daladdaa barakeenyaa akkasidha sheeka maal siyaasaa irraa daladdaa alhamdulillahi kabajaan hadha dhufte tun maaliin dhufte qabsoo nu gooneen dhufte qabsoo lumaayin gooteen dhufte kabajaan hadha argamte tuni du'aayin rabbiin haak jala qabanneetiin kan dhufte sabab sadhaan jedhe kaaliqus samaawaati wal ardi mukatti cabsinee
warra diinii keenya kan nu dura dhaabbate mukatti cabsineeti bar mukatti cabsine wareegaan barbaachisu itti kafallee funya qurqurin jaalataniiti miti. Funya qurqurin uf kabachiifne diinii keenya kabachiifne biyyallee kabachiifne jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii haqa san qunnamsiisee olumaayii teenya abboota teenya akaakayyoota teenya. Haayila Sillaaseen diinii kana balleessuudhaaf lolaan uummata Baalee sodaateeti qeesii guddaa qabu ministeera ofiitti ergate. Yaa uummata Baalee isin jaaladha. Baaleen tun baraa seenaa qabdi asumaan. Arsee tana yeroo arseen uummata arsii jedhan si koomandoo tana bar waatu keessa jira bar. Arsoomni qorsooma yoo jedhani waa hedduu keessa jira. Uummata jagnummaan beekame naa ufalchaa takkatti dhiira uummata jagna ho'iitii wata bineensa wallaahi adda kaa dayyuusni keessa guute durriyyeen keessa guute maqaa nu balleessite malee arsi jechuun bar jagna bar waan ambi salaatu Haayile Sillaaseen ambi salaatu Baalee dhaqee ilaalee akkana laalu ija jagnaa argee dubbiin tun hin taane jedhee gartee kadhaa ergate. Uummata Baalee isin jaaladha isin kabaja amantiin tiyya ortodoksii kiristinnaa naa fudhaa jedheen. Leencichi jabarbadaa jagni haati deetti. Kaadhaan bigartee akka waan ilmaan sikkoo manduu jagna hin qabne ka akka kanaa eenyu jira nuun jedhani gurbaa kaan bulloo jedhaniin kaan maqaa dhudhan jechuudha. Haaji Aadam Saaddoo itti gabbaye maal jettame jaanoo inni arge isin jaaladha. Ana amantii jaaladhu qaba ortodoksii kiristinnaa ka'a jedheen maal jedheen jagnichi dhagee jedheen si baaxila jira nutu haqarra jira diinii qabna islaamummaa tarabbi filee nuu kenne yoo ati diinii keenya jaalatte si jaalanna ati gara keenya as deebisi karaa baaxilaa gubbaa jiraa jedheen. Uummata Baalee barii ilmaan sikkoo mandoo kana olaaltan isin bar nama laafa ho'iseetani. Alhamdulillah rabbi Oromoo godhee waliin kaasin martuu Oromoo nu hidda tokko jagnummaa tana yoo keessa deebinee ilaalle nu martuu bara ganda hundaa godhanne keessumaa mul'atti yoon. Ammoo ta ganda ilmaan sikkoo mandoo tana hidda kiyya ka gartee irraa dhadhee kana yoo allaalu hadha yeroo namni gariin moggaa deddeemee gartee dayyuusni gartee ufi fincaa'aa deemu waa'ee gartee sabaa waa'ee gartee biyyaa dubbatu nama qaanessiti. Kanaaf dhiirti diinii kana kalee akkasii fiddee asiin geette jechuudha. Jagnoonni olirra fuudhanii ummata kana ummata ajaa'ibaa ummata jagnummaa fayyummaa haqa dalagu ilmaan tuulamaa eessa jiran haga gammoojjii Baalee gadi jiran amantii ofii kiristinnaa qabatanii waaqeffatummaa ofii qabatanii ummanni musliimaa lafa kenneefi dachii kenneefi amantii irraan jijjiirre. Haga hadhatti ristii irraa kaa'ee kenneef jechuudha uummanni keenya. Maaliif diiniin keenya nama tokkollee gadi hin qabinaa ol hin qabinaa jedha garte. Abbaan fedhe waan fedhe amanuun mirga isaati. Kana waan namni hadha warri saayinsii yookaan warri dhiyaa baasee miti. Rabbi kaa'anatu itti gaafataa dhiise nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. Dhaamsa kiyya qofa ittiin gahi kan irraa gaafatu ana jedheen malee ati maa dhagaa amantee mukatti amante kanaan nu wanni goonu nama jirtu haqa jirtu quraanaaf hadiisa ergaa nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam nuun gahi ittiin geenna malee ittiin dirqinu jechuudha. Akkasin nu haa fudhatanii kana kanaan warri amantii bee qaban. Islaama kookkootti kalaaluu fi warri islaama nama hin barannetti ilaalu. Warra islaama gartee wallaalatti ilaalu. Hedduun darasaa siin jedha yeroo si'onna jedhe. Siyaasaa tana akka waan namni birii fidee alagga nu dhiibanii baraa. Alagga nu dhiibanii baraa. Nu tuffatanii baraa nagarreessin. Warra hadhallee ijaamtuun nu laaluu jira. Akka waan hin qabsaa'in, akka waan nama hin ta'in, akka waan beenne. Eenyu abbaan feete dhiifama naa godhi namni gartee uummata musliimaa caala olomaayiin ta'e nadha laaltan tun bari yoo isin laaltan duniyaaf akiraa saayinsiidhaaf saayinsii jiruu jireenya namni as gubbaa gartee malaa dubbii malaati saayinsiin beektee waan ati ilaalte akkana ta'uu ooluttuu fi isallee baratanii harkaa qaban. Ta'a akiraallee sitti mayyoo ati teetti dachiin tun akkamii jirti dachiin torba samiin torba saayinsiin tokkollee sitti himu. Akka aduun deemtu saayinsiin akkasitti himu. Olomaayiin ta'e sitti himti. Ilmoo garaa keessa jiru ka hime dura gartee diinagdee rabbi alayhi salaatu wassalaam dukkana sadiin kee jedhee saayinsii waggaa dhibban ga'uu gatti dhaqqabe. Akkami ilmoon garaa haadhaa keessa jiraatti sadarkaa kamitti deemti diinii keenya dura hime. Lakkoofsa namni itti fayyadamu kana kaartaa addunyaa kana kan agartee biyyi dachii wannaa torba inni kaan kan kakaa'ee uummata musliimaati akka isiin jirtu garamitti. Direction GPS marfee nama waraanu qorsa nama ajaju
warra digriif dippiloomaa koofiyaa dheeroo eebbifamataa gubbaa kaan kana ummata musliimaattu kaa'e uffata kaabbaa uffatan gurraacha kana yuunivarsiitii islaamaattu kaa'e jalqaba addunyaa Morookoo. Riisarchii akkaataa dalaganii waa hunda qoratan kaa'e ummata musliimaati. Adda namni dayyuusa ummata musliimaa qabaata akka hin beekne. Nama waa takka hin beekne wallaalaa darasaasiin jedha yeroo argasi dhorkan akka waan biyyi tun addunyaan tun yoo uummanni musliimaa liid godhe bulchi diigamtuu badduu wayitis ilaalan jechuudha miti. Naaf folchallee dhiifama naa godha Dr. Abiy Ahmad Ali ummata musliimaa maatii musliimaa keessaa dhufu ilaal waan inni dalage. Hanna haraama godhe jalqaba. Hinatiin hin saamin dhugaa dalage lubbuu namaan ajjeesin. Yaa rabbiin naa kadhaa jedha bara. Rabbiin naa kadhaa jedha. Isin galee ni beeka diinii kana ol qabi ilaala. Islaamummaa namni gate kopheen irra deemu